Ashama arkafuni artoota Rahel tuubitii fi argannee tuubii Rahel kaakuma bara bisanitti kan mammaaksota fi jechoota kofachiisoo ta'an qabattee isinii dhiyaatte namoota haaraa waliin jechuudha. Namoonni haaraan as dhufanis kunika OTN da YouTubein isaanii jechuudha. Kunillee akkasuma keessummaa kiyya baga nagaan dhuftan jenneeni jirra. Meeqa maqaa isaanii haa ibsatanii. Anis maqaan kootis maqaa lamaan qaba. Ayyee anis maqaa Galatoomii Ismookeeruu keessanii maqaan kiyyas maqaa Xaayir Saafannoo Daadhiinaa jedhanii yuutuubarii kootis OTN TV jedhama. Akkasii iddoon dhaloota kootis Arsii Arbaabuugu akkanumaanuu walbarre. Okay, meeqa ati immoo keessummaan kiyya kan ittaanu maqaa keetii fi iddoo dhaloota keetii daawwattoota kiyyatti ibsiisaniin booda immoo ani karaa gaaffii kiyyaatti deemaa jechuudha. Talaqa hunda dura Mafeeruu keessanitti Galatoomaa Abbaadhaa isin jenna. Maqaan kiyya Murteessaa Mammad jedhama. Iddoon dhaloota kootii biyya walitti qabna Oromiyaadha. Meeqa walitti qabna? Biyya walitti qabna Oromiyaadha. Godina Arsii aanaa Asafooti. Gandi naannoo Asafoo Gannaali. Okay, daawwattoota kiyya kaasaan hundumtu kunoo keessummaan kiyya kan dhufan isaan lamaanii kanaaf ganda isaaniitis iddoo dhaloota isaanii maqaa isaaniirraa kaasanii isinii ibsanii jiru. Amma meeqa karaa gaaffii ani isaan gaafadhuutti deemaa. Gaaffiin ani gaafadhu dura abbaa yuutuubii OTN tiin gaafadha. Innillee yuutuuba qaba. Yuutuuba isaa like share subscribe gochuu asumanis inni raafatinadha. Warreen immoo yuutuuba isaa hin qabne community kiyya jala seentanii argachuu dandeechu. Yeroo baay'ee anatti share godha. Kanaaf nama kana yuutuubni isaa reefu guddachaa jira. Ilmoo Oromooti. Ijoolleen Oromoo baay'ee wal jajjabeessuu qabna. Nullee wal bira dhaabbachuu qabna. Kanaafuu bira dhaabbadhaa jajjabeessadha. Isaanii kan warra haaraa reefu karaa yuutuubitti dhufanii. Kanaaf amma karaa helii karaa mammaaksa ishiitti deemti. Kanaafuu kaamee meeqa OTN irra gaaffii si gaafadha. Gaaffii nan si gaafadhus mammaaksa san jechaan naa hiiktaa jechuudha. Mammaaksi nan si gaafadhu adurree akkana jedhee sagali selmatan 90 biyya qiraaciin dabartuu jetteedhaan maal jechuutti mee karaa jechaatti tooyinu maal jechuudha. Mamma sebenarnya kalau dulu, kita mana kata ini itu kesekoran nama internet, wan keberapa semuanya pacaran. Anwar saya jawab ke sawan tabras gafatu indenda malif sete. Wanta kana mammaksota kana daawwattoota kiyyallee warri na hordofanillee sirriitti yaada isaanii irratti kennanii maal jedhaniiru. Maaliif jecha kana maalan hartii Oromoo jechuun tokkoffaa afaan kanarraa guddisna. Maaliif sete diraamaa qofaan hiimooti artiin Oromoo kan guddatu galeera. Kanaaf daawwattoota gizee baay'ee diraamaan hojjedha. Gizee baay'ee diraamaa hojjenna. Diraamaa qofa oduu hin ta'in afaan illee guddisuun baay'ee iddoo guddaa qaba. Kanaaf sagaltamni selmamu keenya qiraaciin dabarteette qiraaci jechuun kan suphee irratti dhugdu agartee miti ishiidha. Kara namaa hoo deemne kara namaatitti hoo deemne kara nama tokkootitti hoo deemte wanta tokko amma kara nama tokkootitti deemne yeroo musteessinu adurree sun maal jettere sagaltamni selmamu kiyya qiraaciin garuu kara nama tokko dadhabuus baadhu namni tokko dadhabee yookiin bu'aa hoo dhabe dadhabuus baadhu kiyya sanumaadha waan wal fakkaate san kan isaaf kennitu taate jechuudha. Yoo si kabajes yoo si kabajuu baates ilaalcha tokko naati yoo an kennita taate ani kabajne yoo taate kanaaf namni sun maaliif si kabajee si baana dadhabaree. Gama tokko immoo yoo keessumaa gama keessummaa danda'amannaa keessumaa fakkeenyaaf namni tokko nama namarraa waa kadhatu ta'ee yeroo hedduu dhagee gaafata namni kun gaafatee har'as guyyarra uummati koo inni nama bira dalagisuun fakkeenyaaf dalaala haa ta'u namni sun yookaan immoo abbaa qabeenyaa haa ta'u inni kun immoo dalaala yoo ta'e dalaalichi kun immoo
gatiin isaa kan murtaa'e ta'e. Murtaa'e yookiin gatii fiiksidi ta'ee jechuudha. Gatii dhaabbata. Gatii dhaabbata argachuu yookaan aga fedhe miliyoona argatu fedhu akka saarus waan ofii san argachuu qabaata. Argate kanaaf egaa namichi sun miliyoona 2 isaa argatu guyyaatti miliyoona 3 isaa argatu guyyaatti wannoon isaa durgoon isaa kaffalamu sun 1,000 ta'e 1,000 waan ta'e kanaaf egaa 9 silmamu 90 silmamu tiyya qiraaciin dabartuun jabarte kanaaf egaa isaan yaada nali kenna irratti deebii gaanu deebisee jira kanaaf mee kara keessummaa kiyyaa kara Mahammaditti darba kanaaf Mahammad asumaanuu dhiifama inni kuni yuutuubii ni qaba yuutuubiin isaa ganaa hin banne malee ittiin dabalina jechuudha maqaan yuutuubii keetii maal jedhama Gannaalee Show jedha Gannaalee Show yeroo muraasa booda hojiitti seenee isin bira ga'uuf qophiirra jira asumaanuu beeksisuuf hin barbaade anillee irra deebi'ee saniifuu hamma tokko diraama hoteelli keessatti ni jira diraama lama waliin galeenyeera hojii jalqabaaf hojiin galeenyeeyyu inni xiqqoo biizii ta'eetu dubartiin irraa hafe malee waliin eegallee jechuudha. Okay, kanaafuu kun asinis Mahammadis yuutuuba haqqa qabu kun amma natti maayira yuutuubni isaa haaradha. Viidiyoo ganaa irratti gadhiisaa gaafa viidiyoo irratti inni gadhiise immoo liinkis sinifan kaa'aa chaanaala kiyya jalatti hordofnoonni Raahelii fi argannee tuubiika namoota nu faana jiran kana ijoollee Oromoo reefu lafaa kaa'aa jiranii nullee lafaa kaa'aa jirra waanuma isaan dura kaa morma seessifamneef malee nu morma qofa seessisne garuu miila seessisne kanaaf xiqqoo waanuma isaan dura jiru saniif kaa isaanillee guddisne jechaa irra namni kaa waan xiqqaarraa oo namaa kenne guddaas namaa kenna kanaaf kaa Gannaalee tuubii asumaanis hin irraanfatina liinkis isinifan ol kaa'aa sheeris nan godhaaf waan ta'eef koomunitii kiyya jala argachuu dandeechuu jechuudha. Kanaaf Gannaalee Show gaafii tokko si gaafadha hindaaqotu jedheedhu yaa jedhan jettee hindaaqoon balbala geesse mataan gadi jetteedhan maal jechuudha mee? Raafi kurkutii mala gadi jedhanii yeroo mallee mammaaksa kanaa wal fakkaata. Yoo balbala keessa gadi jedhanii jettisa akka barri dhufee waa hundaayyuu gadi jedhanii jala dabra. Fakkaatanii buluudha jechuudha. Fakkaatanii buluu fi ammas immoo osoo haga feete goota fayida taate hayyuu feete osoo taate biyya namaa keessatti gootummaan teetii fi hayyummaan teessuun akka biyya keessatti gaachana qabdu sanatti hin galan saniitu akka barri sun si bulchatti bulta ammas immoo akka biyya san naannoo sanitti yookaan akka naannoo kan naannoo itti dhalatte sana jiraachuu osoo hin taane akka naannoo qilleensi naannoo sanitti gadi jettee bulchatti. Okay, daawwattoota keenya kan kun deebinan isaan gaafadhe isinii deebi'ee jira jechuudha. Ijoollee kana fideef maaliifin ijoollee Oromooti mammaaksonni Oromooti fi jechoonni Oromoo baay'ee guddachaa dagaagaa jiru waan ta'eef asumaanillee nullee asumaan chaanaala keenya irratti aartii keenya guddisuu jechuun tokkoffaan afaanii aadanillee akkasii kanaaf gaafii kanan fidee gaafii biraatitti darba amma gaafiin ani itti darbullee yaa mammaaksuma ta'e yookiin immoo gaafii biraatis ta'a. Na sodaachaa jiru kaayii akka bakka afaan Oromootiin gaafa akkamii garuu afaan Oromooti. Afaan Oromoo taanaan rakkoo qaba. Kanaaf amma gaafii kana sillamaan kun dhiyeessa. Sillamaan irratti wantoota gaafii sadi bichaan isin qopheessee maaliifin daqiiqaan achi fagaatee waan jedhaniif daqiiqaa gabaabsufanii gaafii sadaffaa isiniifan kenna. Re'een kan ofiin beektu sareedhaan eegee gadi qabadhu jettii jedha. Maal jechuudha mee? Re'een kana waan beektu ofiin agartu sareen eegee qabadhu jettii. Namni tokko jira namni waan ofiitu waan qabu
waan namaan jedhu san ka ofii haasa'u sana kan quban qabne namaan immoo ati cal yoo ati waan kana godhi jedhaan akkasuma sirriidha deebisteerta namni dogongora ofii oduun argin dogongora namaati irratti murtee kennuu deema yookiin xiyyeeffataa jechuudha. Kanaaf galatoomaadha deebii kana naa deebisuu keessanii fi kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubii fi argannee Tuubii har'a Raahelii akkuma nama qaxaraa bulee jirti. Haalli isaatis nutti hin tolle biizii taanee yeroo isaatis kanaaf gaafiin kiyya kanuma meeqa isaanillee kuno YouTube qabu eenyidha. Inni isaasiin ganna Oromoo Teknooloojii Neetwork aywa kanaaf OTN jechuun Oromiyaa Teknooloojii Neetwork jechuudha jedhanii yaa galatoomanii kunoo kanallee nu ibsee rakaa immoo yoo chaanaala kana isinummaan guddiftanii jettan gara miidiyaatiin jiruudhaaf fayyadamu. Okay kanaaf daawwattootni keenya har'a sagantaan kiyya kanuma irratti dhuma. Kanaaf haasa'ni yoo dheerate isinitti gabaabsaa yoo dheerate waan isin dadhabsiisuuf haasaa gaggabaabaa akkanaan isinii waraaba. Kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubii TV argannee Tuubii bakka jirtan hundumattuu nageenya isiniif haa baay'atu. Like, share, subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Mammaaksa kiyya kanarratti immoo yaada sirriitti itti kennaadha. Waa itti fufee jettan itti fufaa lakkii diraamaatu nutti tola. Diraamaadhumaan itti fufee jettan diraamaadhaan itti fufaa hin beektu haala qilleensaa haalli irra jiru kun ulfaataa ta'e asiif achi deemnee diraamaa dalaguu hin dandeenye. Akkuma isin beektanii koroonadha. Koroonatti saansee ani mana Arabaa keessan dalagaa. Kanan ba'u guyyaa tokko torbeerraa guyyaa tokko boqonnaa qaba. Kanaaf haalli isaatillee naannichaa'uu didee har'a uffannee yoo qilleensatti baanu kana waanuma nuti isinitti fakkaatinii mana namaa keessatti ibiddi nu gubeet kiloreksiin harka keenya nyaatee takkanatti gizee baanu yaa'u maaliifin namni chaalenjii baay'ee keessa darbee kara jireenyaatti waan ga'uuf kanaaf yoo rabbi jedhee kara miidiyaattis jijjiiruu dandeenya wantoota adda addaattis isinii dalaguu dandeenya. Kanaaf Raahel har'a kun ijoollee kana lamaan isinii qabatteetti. Kanaaf baay'ee galatoomanii dhufanii jecha kana narraa fudhachuu isaaniitii fi kan viidiyoo ittaan immoo namoota biraatinii fi gaafii biraatiin hamgan isiniif dhiyaadhutti nagaatti naa tura fayyaa naa ta'a horaa bulaa mana koo warri dhufiin kara koo dhufuudhaaf baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera gizee hundumaa balballi koo banaa keessummeessituudha jechuudha.